Har'aa tokko jennee oolmaa keenya guyyaa har'aa isin agarsiifna. Oolmaan keenya guyyaa har'aa baay'ee kan namatti tolu, kan nama hawwatudha. Ashama harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Jirtuu nagaa keessanii nagaa koodha galata Waaqayyoo. Har'as egaa dhufeen jira. Daawwattoonni keenya martinuu koottaa buna dhugaa isiniin jenna. Biqiltuun buna danfisaa jirti. Egaa viidiyoo kana keessatti oolmaan koo guyyaa har'aa waa baay'ee of keessatti qabata. Biqiltuun addanatti buna danfisaa jirti. Baay'ee qorraa duumessaa guyyaan har'aa dhugaa dubbachuudhaaf. Haa ta'u malee ganama wayaan miicca jedheetanii jalabee gidduutti jechuudha biraatiin baddee gidduma immoo buna sindhunni waan ta'eef buna biqiltuudhaan danfisi jedheeni kunoo akkuma argaa jirtanii. Uffata toommichuu maabiraatiin na jalaa bade baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf walitti qabee namni illee naan jedhee dhugaa dubbachuudhaaf uffata na biraa ta'e irra jireessa yeroo ganna kanaa uffata miicuun hedduu ulfaata. Miicuusaa ulfaatuu baatus bishaan irraa sirriitti hin goggogu yoo harkaan miicite. Maashinaa yoo miicite garuu bishaan isaa goggogaa wayaan sun illee dafee qoora jechuudha. Maafi kan manaas kan namni fidates miicaa jira. Kanuma gidduutti egaa yeroo akkana hojjetan nama dabsiisa miti. Reemu mucayyoon koo fataansi godhaa boonee koo buna sii danfisa jettee. Egaa asitti immoo kichinii keessan jira. Kichinii kana keessatti immoo mulluu affeelaa jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo gannaa yeroo roobaa akka koo akaawuuf mulluu jaalattanii jirtuu laatan isiniin jedhaa dhugaa dubbachuudhaaf. Ani baay'ee yeroo roobaa akaayii mulluu wantoota bakka ambaashaa wantoota isin jaaladhaa bunallee dhuguu baay'een jaaladha. Akkuma argitan egaa maal jedhaa olumaa gadiin kaachaa oole mana keessa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo mana nama akkanatti walii gadi kaatanii hojjetanii nama boonsaa namatti tola malee nama hin aarsu. Ani baay'ee tola jechuudha. Egaa biqiltuunis akkuma argaa jirtanii buna kunoo buusaa jirti. Abbaan manaa sarraa mana oole. Egaa baay'ee fakkaataa jechaa jirra isiniin jedha. Fakkannaa kana asheenni hin dhabamu. Asheetaa asheenni kaan ta'utti asheetaa boqqolloo nyaanna jechuudha. Boqqolloo nyaanna gaafa immoo asheen hinni kaan ga'ee akkuma argaa jirtan kunoo nyaacha aasaa dhugaa taphachaati jechuudha. Obboleettiin keenya tokkos nu bira jirti. Nuti 3 taanee jechuudha. 4 taanee jirra biqiltuun. Faccaa irra gaa kunoo abbaan manaanis jira anis jira. Mulluu immoo kan hin jalqaba isinitti agarsiise sana. Fataa inni nyaachaa jirra isiniin jedha. Isinis egaa koottatiitii nyaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf diingatuma waraabee viidiyoo kana oolmadhuma koo guyyaa har'aa tokko agarsiisuuf haala qilleensas isin agarsiisuuf egaa yeroo wantoota akkanaa argitanii isinitti tola buna fa'a. Abbaan manaallee bunni biqiltuu baay'ee namatti tolaa jedhee laayikii kennaafin jira. Baay'ee qoosaa baay'ee taphachaa kolfaatiin buna dhugna jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa isinis Waaqayyoon haala kanaan haala isinii mijeessee nagaan gara biyya keessanii isin galchee haala kanaan maatii keessan abbaa manaa keessan warroonni immoo ijoollee qabdan ijoollee keessan wajjiniin akka fataa jettan Waaqayyoon isin haa gargaaru. Jabaadhaa hojjetadhaa. Jabaadhaa yerootti jabaatanidha. Jabaadhaa hojjetadhaa waan hojjetattan immoo seera qabeessanii wanna faayidaa qaburra oolchaa. Waaqayyoon immoo isin haa gargaaru isiniin jedha. Egaa kana gidduutti tumammoo buna kana dhunnu maabiraanni koollee naa dhufee gara uffata kootettis deebi'ee uffatas mimiicatuman jira. Egaa yeroo gannaa kan akkuma jalqaba isinii kaasee wayaan dafee namaa hin goggogu. Maashinni kun immoo isaa furmaata guddaadhaan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf dafee isinii goggogaa iddootti goggogsu maashinni waan qabuufi
yeroo miicattanii xumurtan iddootti goggogsuusin qabaa daqiiqatti qilleensumatti alatti gadi baastanii deebistuu biqiltuunis kun hojjirti ishii dhaati bunaa viidiyoo keenya laayikii godhaa sin jaalannaa